آخر إجراء من الشغالات حطت طفل عمره 18 شهر جوا الغسالة وشغلت الغسالة. لا إله إلا الله. توفى الطفل في الكويت، أبوه لحقه وهو جوا الغسالة، شالوه ودوه المستشفى، خلاص توفى رحمة الله عليه. حققوا معاها الشغالة تقول أزعجني وحطيته بالغسالة عشان ارتاح منه. يا جماعة انتبهوا ما لهم أمان. كوني دبتشو في الليل نما ديبا ديسو فيس نما ديبا نمني نما تأي أكمتي دائما أكنا قدا واكي سامو baguma sarraatenya biyya keenyaan ta'in baguma sarraatenya Itoophiyaan ta'in silaa madaamuun ni gadi baafte nugattimmaa kana yoo dhageessu dhugaan sinitti maali silaa sarraatenya shaqqaaluma hundumtuu ashama harka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa goote. Warroonni mana keenyaaf haarawaa taatan baga nagaadhaan dhuftan nooraa isiniin jedha. Har'a akka baara gaarii isinii fidee dhufne akka baara gaddisiisaa tokko isinii fidee dhufe. Innis maalidha seetan? Sarraatenyaan Filiippiinii takka daa'ima umuriin ishee ji'a 18 yookaan immoo waggaa tokkoo fi baatii 6 taate maal goote qassaalaa jechuudha laawundorii keessa galchitee qassaalaa achi keessa galchitee itti cuftee itti bantee jechuudha. Erga itti bantee kaatee immoo booddee maatiin daa'immanii arganii maaf akkana goote jedhanii yeroo gaafatanii na rakkistee natti iyyitee bayyanachuun barbaada kanaafan akkana ishee godhee mataa na dhukkubsitee jette deebiin ishee. Amma daa'ima gizmataan mana yaalaa geessanii daa'ima xiqqishuudha waan taateef irraa hafuu hin dandeenye daa'ima lubbuun darbee jira jechuudha. Innaa ishiin illee daa'ima irratti du'a faraddee ofirrattis du'a faraddee seera biyya Arabaa jechuun qaldiin beekan isaan qaldiin beekanii kan ajjeesii kan balleechi jedha inni beektu baay'een keessanii jechuudha. Akka shari'aattis immoo in ajaja waan ta'eef jechuudha. Innaa obboloota koo warroonni mana daa'immanii hojjettan ijoolleen daa'imman jaraa qabdan daa'imman jaraa naman aarsan hin jedhan sirriitti nama aarsu. Ani amma daa'imman sirriitti na aarsu. Ani daa'imma sirriitti hin qaba mana keessaa jechuudha. Sirriitti mataa kiyya na dhukkubsu sirriitti na aarsu akka maleedha jechuudha. Inna garuu haa ta'uutii immoo dirqama obsuun nama barbaachisa. Isaan amalatti toluu sossobuu waan gaarii hojjechuudha. Keessattuu waaqa fuulduratti illee hojii gaarummaa hojjechuun nama barbaachisa. Kan boru addunyaa kanarraa deemnu jennee daa'ima kichuutti hin taphannu. Daa'ima san jechuun isuma guddatee nama guddaa ta'a. Odoo jararraallee aarii qabaanne jara miidhuudhaan barbaanne daa'ima osoo hin taane jaruma san akka goone miidhuudha malee daa'ima xiqqishuu miidhuun sirrii miti jechuudha. Jaras maal gocha miina isaan nu jaalatanii nu fudhannee dhugaa dubban nutu jaalatee itti dhufe waan ta'eef wantoota isaan hojjedhaa nuun jedhan wantoota isaan godhaa nuun jedhan dirqama godhuun keenya jechuudha. Dhugaa dirqama jechuudha. Ni dandeenya ni hojjennaa waa hundumaa ni dandeenya jennee farramnee kan biyyarraa dhufe nu jechuudha. Kanaaf obboloota koo adaraa keessan kuni hojii seexanaati. Seexana wayititu godhi akkana godhi jedheen malee namni lafaa ka'ee kana hin godhu. Dhugaa namni nama ta'ee kana hin godhu. Garuu shiidhanis sababni kusittaa dhufu balaan kusittaa dhufu hojjedhamee yeroo jennu kana godhi jedheeni. Kanaaf Waaqayyoon namaa baasu waan akkanaa kana adaraa keessan of eeggannoo godhadhaa dhugaa. Ani nan boo'ee daa'immattii tana laalee dhugaa Rabbi amma qo'aa gizeessa kana laalu boru gizee nuti asii gallee sarraatinyaa qaxaranne daa'ima akkamitti amannee itti ganmee fakkeenya sarraatinyaa dhagaa kun amma fakkeenya sarraatinyaa yoo ilaalanii sarraatinyaan biraas akkanuma gooti jechuudha. Siniif galee miti. Kanaaf gola ormaa keessa yeroo hojjennutti daa'imti isaanii akka fedhan odoo nama aarsanis obsuun ni barbaachisa jechuudha. Wanti akkanaa kun sirrii miti. Amma jarri nu amanani. Duraayyuu nu amanuu dadhabanii mana guututti kaameraa laxxafanii deemaa jiru jechuudha. Duraan kaameraan hin jiru bar biyya Arabaa. Dhugaa dubbanne duraan kaameraan hin jiru akkanumatti nu amanu. Amma garuu manni seenan muluun kaameraan bakka tokko lama hin jiru. Manni muluun kaameraa ijoollee baay'een
adaraa keechan of eeggannoo godhadhaa. Gizee mana madaamii keessa hojjettan sirriitti jechuudha. Amma madaamonni yeroo amma manatti kaameraa galchanii kaameraa akka miimooriitu jira, kaameraa akka siimiitu jira, kan sirma hin mul'anne jira, kan ampuulii keessa galtutu jira. Wanta hedduutu jira jechuudha. Isaan bakka barbaadan deemanii bilbiluma isaanii keessatti nu laalaa ooluu jechuudha. Isiniif galee amma obboleettiin namittii xiyyaatuni saraatinyaa takka fidatte. Saraatinyaa suni akka isheen kaameraa mana jiruun beektu manatti gattee deemte. Yeroo hundumaa fiddu warra haadha jechuudha. Itoophiyaawidha akka nu bira dhuftuun barbaaddu fiddu jechuudha. Inna maal gooti seetan hin dawwaltiifi. Nuttuun agarsiistu kaameraadhaan gizee ishii dawwaltu dhokattee dawwalti. Guyyaa tokko akka carraa ta'ee tanan nama daaminti meeshaa wayii fudhattee kutaa itti na ergite ani immoo ishii kutaa san hin jirti jedhee yaadne dhaqee jechuudha. Yeroon karra banu nan argine viidiyoo banteeti maal godhaa jirta maal hojjechaa jirta eessa jirta ittiin ishii miskiinni wanni teecheti kanan hojjechaara ittiin garuu ishiin ilaalti madaamin ilaalti ni taazabdii mitiiree garuu innaa ani immoo akka carraa bilbila ishii nan qaba waan ta'eef achumaan na arginaan daftee bilbila gaddeebistee cufte jechuudha. Ani dubbanne akkuma nama in agarreetti ush jedhee biraa deeme bilbila micayyoo immoo akka carraa nan qaba galee wanta akkanaa kun akkana ani ija kiyyaan as arge waan ta'eef ammaan booda sirreeffadhu rakkoon biraa sitti dhufa silaala sitti haasaa turte gizee ati nan hojjedhaa jira jettuun ta'ichee jirtaanu si argee jira jedheeni ergasii of xanaqqatte guddaanaaf galatuumi an akka kaameraan jiruun beeku jette kaameraan ishiin hidhatte kaameraa akka miimooriti mana keessa goote bilbila ishii keessas goote jechuudha kan mul'atu miti iddoo jiru hin mul'atu jechuudha. Kanaaf ijoollee keenya wanti akkanaa kunis ni jira. Mana isaanii keessa yoo hojjennu hojii keenya bareessuu harka keenya bareessuu malee waan hin taane hojjechuun nurraa hin barbaachisu jechuudha. Innaa daa'imman isaaniitillee yeroo qabnu maaragaan qabne akka bakka hojii waan gaarii yoo hojjenne waan gaarii arganne gaafa biyya keenyas galle kan hojjennettis immoo itti gammannu. Yoo ammoo isaan miina jennee akkana goone ofuu dhabnaa jechuudha. Bakka firri keenya nun arginetti bakka namni keenya nun arginetti akkanas ta'uunis jira. Amma obboleettiin keenya kuni akkanan ta'a jettee yaaddee miti garuu ishiin seexanni godhi jedheeni gootee jirti. Keessattuu bilbila wanta garaagaraa laalinaa dhugaa. Bilbila wanta garaagaraa yoo laaltan seexanni kuni godhi namaan jetti jechuudha. Adaraa keessan of eeggannoo godhadhaa. Yeroo jarri daa'immas hin biratti gatanii deeman haasin rakkistu taphachiisaa jechuudha. Hin darbaa waan ta'eef wanta akka dukkanaa itti hafuun jiru ni bari'a wanti hundumtuu jechuudha. Guyyaa bari'uu jedhanii waan hin taane hojjechuun immoo baay'isee cubbuudha. Dhugaa rabbii isiniin jedhaan adaraa keessan akkasan obboleettiin keessan kanas isiniin jedhaa wanta isinii dhaamu warroonni haarawaa dhuftan faa keessattuu of eeggannoo godhadhaadhaa. Adaraa keessanii isiniin jechuu jaaladha. Ani viidiyoo akkasumarraa nan goolabaa turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatooma. Mana kanammoo laayik sheer sabiskiraayib gochuudhaan nu jabeessaa isiniin jedhaa. Baay'ee